Ashama akkam jirtu oduu Finfinneedha nu dhaqqabeen isinitti hima ani Dajanee Guutamaati. Obbo Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa biroo wajjin kan himatame obbo Daawit Abdiisaa vaayirasii koronaatiin qabamuun isaa sodaa guddaa akka isaan irratti uume abukaatoon hidhamtootaa ibsan. Abukaatoon hidhamtootaa kanneen obbo Misgaanuu Mul'ataa akka ibsanitti dhibee koronaatiin kan qabame Daawit Abdiisaa Jawaar Mohammad fa'aa wajjin yeroo 3 gara mana murtiitti dhiyaateera. Iddoo obbo Daawit Abdiisaa itti hidhametti namoonni 26 vaayirasii koronaatiin qabamu obbo Misgaanuun ibsaniiru. Dhimmi koronaa kun hunda keenyaaf sodaa guddaadha kan jedhan obbo Misgaanuu Mul'ataa dhimma kana beellama dhufurratti mana murtiitti kaafnas jedhaniiru. Oolmaa mana murtii ilaalchisee gaaffii Jawaar Mohammad fa'aa abbaan seeraa akka geeddaramu gaafatan manni murtii fudhachuu diduusaallee obbo Misgaanuun ibsaniiru. Kun osoo kanaan jiru godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinniitti dhimmi seeraa gaaffii jala galuu mana murtii aanichaa waabeffachuudhaan obbo Misgaanuun ibsaniiru. Ibsi abukaatoo Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa biroo kunooti. Ani abukaatoo obbo Jawaar Fa'is maqaan koos Misgaanuu Mul'ataan jedhama. Dhimma obbo Jawaar Fa'aa fi namoota 14 isa waliin himataman dhimma kanatu ilaalamaa ture har'a. Namoota 14 keessaa namoota 13tti dhiyaate nam tokko sababa koronaan qabameef Daawit Abdiisaa jedhamu hin dhiyaanne. Egaa dhimmitti galmicha irratti kan bule kanaan dura akkuma odeeffannoo qabdan qilleensa irras akka ture abbaan seeraa kana dura dhimmicha qabatee ilaalaa ture bilisa waan hin taaneef dhaddacha irraa dhufaa ka'uu han jedhanii sababa isaa ibsanii kana dura dhiyeeffatanii abbaan seeraa sun ani gocha jedhame kanas hin raawwanne iyyannoon keessanis ragaadhaan hin deeggaramne waan ta'eef dhaddacha irraa hin ka'uu jedhee ajaja kenne. Ajaja kennee galmee cufee gara biraatti reejistiraarra akka ramadee dhimmicha ilaalchise jedhame haala kanaanidha. Galmeen ambulee abbaa seeraatti ramadame abbaa seeraa biraatu galmicha qoratee dhufeerra. Egaa isa kanarratti ajajni abbaa seeraa dhaddacharraa hin ka'u jedhe suni sirriidha moo sirrii miti kan jedhu ilaaluuf galmeen ambulame isa kana isaarratti ta'uusaa bilbilaan nutti himamee dhiyaanne. Egaa abbaan seeraa kun dhimma keenya iddoo lamatti qoodeetiin inni ilaale gama tokkoon firii dubbiiti dhimmi kun kan jedhudha. Gama kaan immoo falmii seeraa dhiyeessitanii jechuun dhiyaate. Gama firii dubbiitiin an jiru waan jedhamu dhaddacharraa sababni itti nuu ka'u jenne tokkichi inni dura guyyuma dura gaafa galma yeroo beellamaa irratti obbo Jawaar yommuu seenan itti seequu isaati. Kuni kabajaa nama dhiyaateef hin qabu. Lammaffaa immoo akkaataa inni itti kolfe suntu gaba tokkoon tuffii waan qabu fakkaata. Lammaffaa immoo si argadhee wayii fakkaata. Kanaaf namni kun dhimma koo sirriitti naaf ilaalu kan jedhu dhiyeessani. Inni lammaffaa dhaddachuma yeroo 2 darbe irratti falmii gada ga'ee booddee dhaddacha addaan kute gadi ba'ee deebi'eeti ajaja kennu. Kun immoo namni kun bilisa ta'ee ofiisaa murteessa otoo hin taane nama waliin mari'ataa an jedhulle shakkii nutti uume an jedhu. Gama kaaniin galmee qorannoo duraa isaa amma baname kanarratti akkaataatti nu keessummeesse mirga dhagahamuu keenya uggureetu waan ta'eef inni kunillee bilisa ta'uusaa nu shakkisiisa waan ta'eef dhaddacharraa nuuf haa ka'u an jedhudha. Inni dhaddacharraan ka'uu kun ragaadhaan mirkanoofne jedhe. Abbaan seeraa isaadhaa dhiyaate kunis bifuma kanaan dhimmoota amma tarreesse kana ragaadhaan waan hin mirkanoofneef tilmaamaan dhiyeesse ta'u waan ta'eef fudhataman qabu jedheenillee akkasuma. Gama biraatiin immoo abbaan seeraa kun waan inni jedhe dhimma kanarratti dhimma galmee qorannoo duraa yookiin immoo preliminary inquiry jedhamu kanarratti dhaddacharraa naaf haa ka'u abbaan seeraa inni jedhamuyyuu kaayyoo seerichaa hin guutaa'ee an jedhu laale. Kaayyoon seerichaa abbaan seeraa preliminary inquiry laalu ragaa galmeesse mana murtii aangoo qabu mana murtii olaanaatti dabarsuurra darbee aangoo biraan qabu. Kun immoo yoo dhaggeetti yookiin immoo due process bitaan mirga dhagahee
haala madaalaa ta'een falmisiisee yoo ajaja kennuu baateyyuu haqa jallisa jedhamee hin yaadamu an jedhuun kufaa taasisa jechuudha. Wal qabatee haalli keessattuu ijoolleen Daawit Abdataa bira jiran rakkoo guddaa keessa jiran jedhus oduuf kaasaniiru. Dhaddacha irratti illee hin kaafne carraasaas hin arganne. Achi soostanya poolis xaabaa sun keessa namni 26 amma koronaadhaan qabame akka rakkina keessatti kufanii jiran. Daawit Abdataa sababa kanaan qabame amma nyaanni nuun galu mootummaan nuu kennummoo nutu shakkine kanaaf kana booddee nyaatallee nyaannu hin jedhu murtii irra geenyeerraa sababa jedhu qabuga. Gama biraatiin odeeffannoon biraan jiru tokko abukaatoon waliin ture keessa nam tokko kaleessa gara godina Shaalixaa aanaa Dirreen Cinneen jedhamu achi ture dhimmoota kanaa wal qabate namoota hidhamaniif dhaabachuuf dhaqee ture garuu carraa dhabe malee odeeffannoo sarraa dhageenyarraa himannaa dhimma galmee Indaalkaachoo Dirribaafaa jedhamu namoota 3 irratti dhiyaate labsi yeroo atattamaa cabsuudhaan hiriira nagaa baataniittu dhaadannoo fonqolcha mootummaa dhaggeessiftaniitti jedhamanii himatamanii asirratti manni murtii namoonni kun ragaa waan hin qabneef akka ragaa ittisaatti oofisara ramadeeraafi jedhe nama oofisara hojjetuchuun nama galmee banuu akka reejistiraaraatti namoota hojii hojjetanidha malee ogeessa seeraa yoo ta'e illee gahaadha moo gahaa miti akka abukaatoo ittisaattan jedhu akkuma gaaffii ta'e garuu isumayyuu dhimmi kun gaafa Haacaaluun awwaalamu suni namootatu baheera achitti qabamee jedhama. Achitti qabamuu dhiisuu isaaniillee adda baasuu baannes. Isarratti gaafa 25/10/12 jechuudha. Achirratti hiriira nagaa labsii atattamaa cabsuudhaan baataniitti kan jedhu irratti. Isa kana akka odeeffannoo nama kanarraa dhageenyetti akka abukaatoo ittisaatti namni dhaabate kun oofisarri kun ragoota dhiyaatan poolisoota yoo gaaffii qaxxaamuraa gaafatu deebii hin kenninuu jedhuun. Manni murtiis mirga isaaniitti deebii kennuu dhabuun ragaadha. Isaan irratti ragaa bahu garuu gaaffii qaxxaamuraatiin dhimmicha qulqulleessuun immoo seeruma tayyama waan ta'eef gaaffii qaxxaamuraa dhiyeessuuf hin deebisuu jedhan. Abbaa seeraa akka deebisuu na ajaji jennaan mirga isaatti deebisuu dhabuun jedhan. Egaa ragaan akkamitti akka madaalamu gara fuulduraatti kan ilaalamu ta'e yeroo tokko sirmaayyuu keessa darbee gaaffii gaafatu poolisiin kun mooji keetinaan jedhe. Akka inni kunillee sirnaan falmicha akka gaggeeffamu gaafannaan abbaan seeraas na harkatti waan gateef sanii booddee gaaffii gaafachuu sodaadheen dhiisee kan jedhutu nutti maniga. Kanuma gaa oolmaan keenyarra. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinneerraa nu ga'e kanuma dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a nagaan nu tura.